Oromoon wal baruu lamaaf hin mijanne keessatti yaafatee lukaan hiriyoota qabatee irraa biraa deebi'anis itti cichoominaan warroota qabsaa'ota fincila Baalee bira deemee miilaan bira deemee dubbisee hariiroo ilmaan Oromoo waliin gadhuu qabdu irraa calqabe keessaa nama tokko. Akka barreeffama Profeesar Hasan irratti bara 1966 barreeffamni adda addaa kan dubbise immoo bara 1968 jedha. Garuu kamis ta'e kamuu fedhii yeroo san bara 1960moota keessa ilmaan Oromoo wal baratuu waliin haasa'uu hariiroo waliin uumuu gabrummaa saba Oromoo cabsuuf hammam akka waliin hojjetu barbaachisu hammam akka wal dubbisuun barbaachisu warra beekanii karaa san saaqanii itti darbuun fincilli Baalee akkuma sossoha afran qalloo hadhaa gabrummaan saba kee hadhaa gabrummaa biyya Itoophiyaa keessa jiraatu san jibban isaan baanii bosona seenanii qabsaa'onni fincila Baalee yeroo bosona seenan dirqamanii bosona seenan lafa isaaniirra buqqaanii qabeenya isaan qaban saamamanii maatiin isaanii nagaan jiraachuu dadhabee roorroon itti hammaannaan gamtee fi bosona seenan. Kuni ilmaan Oromoo keessatti yeroo roorroon sitti hammaattu karaa kamiinuu akka ofirraa qolachuu dandeettu karaa yoo roorroon hammaattee humnaanis akka ofirraa qolachuu dandeettu karaa saaqanii kan akka waaqoo guutuu waaqoo as keessa turee deeme tole waaqoo guutuu faa yeroo qabsoo kanatti seenan hadhaa gabrummaa saniin itti seenanii immoo gargaarsa dhabuun Somaaliyaa deemanii jaarraa abbaa gadaallee Somaaliyaa deemee garuu hubannaan isaa Somaaliyaanis akka bilisummaa Oromoo hin barbaanne baruun gara Arabaa deemee qabsoon lamaan kunniinuu wanta namni irraa haasa'e baay'ee keessa deemee isin tursiisuun qabu garuu wanti isaan nuuf kaayan dhaamsi isaan nuuf kaayan karaan isaan nuuf mijeessan nu adda ilmaan Oromoo akka Oromoo jennee wal beeknu Jimmarraa dhufnee giddugaleessa Oromiyaa irraa dhufnee Wallagga irraa dhufnee afran qalloo Harargee irraa dhufnee Walloo irraa dhufnee akka Oromootti of beekna akka Oromootti roorroon sun nutti jirus addas garuu akka Oromootti walitti dhufnee waliin mari'achuu dandeenyee jirra. Haga tokko deemuu dandeenyee jirra. Afaan keenya akka sadarkaa haasa'uu dandeenyu geennee jirra. Dhaloota haaraa afaan isaatiin baratee afaan isaatiin boonee eenyummaa isaatiin boonee mataa ol qabatee deemuu danda'u taaneetiin jirra. Kun hundi bu'aa bahii isaan keessa darban hadhaa gabrummaa isaan jibbanii qabsootti seenan inni bu'aa isaaniiti jechuudha. Anis bu'aa isaaniiti. Isinis warri akkana bareedanii teettan bu'aa isaaniiti. Kanaafuu qophiin akkanaa sila isin gaafattee turtee dhaloonni addaa isin maal godhaa jirtan I think sila kana caalaan namni Oromoon hunduu naannoo hundaa dhufee guyyaa akkanaa kabajuu qaba. Maaliif aadaa keenya seenaa bu'uura Oromummaati. Dura akkuma haasa'amaa ture Oromoodha jennee of hin beeknu turre. Nu hunduu gola itti dhalannee gosa itti dhalannee balbala itti dhalannee himataa turre. Garuu warri muraasa akkanaa kan Oromummaatti amananii eenyummaa ofii qoratanii baratanii nuuf isaan karaa dheeraa deemanii karaa hadhaa keessa qabsoo hadhaa keessa deemanii nuuf karaa mijeessanii asiin gaanii jiranii nu immoo kan dirqama seenaa qabna silaa kana caalaa guddifnee tumsa walii taanee yoo Oromoon tokko duu afaan tokkoon silaa waliin dhaabatu qabna turre dhaloonni keenya haga baay'ee deemneetiin jirra qabsaa'ota hedduutu as keessa jira hayyoota hedduutu as keessa jira garuu an akka dhalattuu qubee generation jedhamutti I think nu sadarkaa isaan nu eegansanii sadarkaa isaan silaa nu qopheessansanii hin jirru garuu akka saniif deemnu akka saniif wal tumsineetiin jabaannu abdii qaba. Warri sagantaa kana qopheessitan warri Oromummaatti amantan warri seenaa darbee bu'aa funduraa akka ta'e amantanii kana qophii akkanaa qopheessitan galatoomaa isiniin jedha.
isinis sabni Oromoo Oromummaatti amantanii ammas biyya alaa keessatti heettanii tumsa qabsoo Oromootiif ta'aa jirtan dirqama seenaa, dirqama lammummaa, dirqama namummaas ba'aa jirtanii kanaafuu galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa akkanatti yeroo gaddaa qofa walitti dhufuu otoo hin taane akkanatti isin arguuf baay'ee gammadaa galatoomaa jiraadhaa isiniin jedha. Dhugatti adde Faaxumaa Badhaasoo galatoomi jennaani guutakkaanuu galatoonfadhaa harkanuudhaaf isiniin jenna. Akkasumatti kanatti aansee Juhaar Mahammad as keessatti argama. Juhaar Mahammad akka waltajjii irratti nu dhiyaatu asumatti maqaa afran qalloo amata 60ffaatiin afeerraa Juhaar Mahammad welcome. Akkam ooltan. Nin qabadhaa waan. Nin dulloome seete. Arriin tun nama hedduu misliin godhu jirti fakkaate. Hunda dura galatooma. 10 years, it's amazing. Waggaa kurnaa irraa Torontootti qopheessine. Abaawurji Elias, many of you guys. 10 years flew by. Akkuma xiqqaatti hedduu kutte. Waa hedduus jijjiirame. Baroo san keessa 2012-2013 qophii adda addaa qopheessu turre. Qophii afran qallootti irraa eegalee fakkaata I think. Sanboota Kaalib irraadha. Ka Macaa Tuulamaa, ka Sochii Baalee qopheessaa turre. Qophaa biyya alaa kana qophaa ture. Waggaaf duuba deebitee retrospective wagga laaltu sochii qeerroodhaa san booda ka'eef gumaata guddaa waan buusanatti fakkaata. Kunis maali? Yeroo sanitti waggoota 20 san duraatti Oromoo yeroon hamileen isaa hedduu cabee namni keenya ija keessa wal laaluu dadhabee barcaa irratti isaa taatu, taaziyaa irratti isaa taatu, bika paariitti namni Oromoon bu'aan buuftuu malee Oromoon waa buuftii yeroo itti yaadamne. We were facing crisis of collapse of collective self-esteem. Kanaaf tarsiimoo yeroo san Oromoon fudhate yoo haala amma jirru fi gara fuulduraa deemnu irratti wal da'uu kan dadhabnu taate, let's look back. Nostalgia, use of nostalgia to revive nationalism. Tarsiimoo jedhamutti fayyadame. Kunis namni keenya yoo amma jirru ta gara fuuldura irratti walii galuu hin dandeenye, ta kalee ta bara dukkanaa san keessatti, ta bara rakkoo san keessa jirru keessa dabarre irratti duuba deebi'uudhaan, if we reflect on the legacy of our fathers, maybe hamileen nuu kenne yaada irraa hojjetame. Kanaaf sochiin afran qalloo ka waggaa 50ffaa waggaa kurnaa irraa godhame sun probably for first time hanga 2005 biyya kana dhufee after 7 years qophiin sun qophaa'e. Qophii afran qalloo sanboota Kaalib irraa, sanboota Baalee, Macaa Tuulamaa irratti namni galma guutuu ka'ee gale. San dura namni waliin gahu ture jechuudha. Erga qophiilee san goone booda waa'ee fuuldura irratti illee haasayamuun hedduu danda'ame. Kanaaf waggaa kurnan dabre kanatti Oromoon hunda keessa dabre injifannoo gurguddaas fidate. Dongora gurguddaas hojjete. Haa taatu garuu har'aas duba deebinee bakka abboonni keenya irraa ka'an laaluun waan gaariidha. Gabaabumatti sochiin afran qalloo sochii qabsoo Oromoo keessatti akkamiin ilaalamuu qaba? Gumaanni isaa maal ture? Diiteeli isaa hayyoonni hedduun dubbatanii jiranii. Bikaan irraa laaluu irraa yeroo hedduu kan hin dubbadhu. Qabsoon Oromoo hanga ammaatti gulantaa 4 keessa dabre. Revival, dadammaqiinsa, reconstruction deebisanii ijaaru, actualization yookaan implementation lafarra gad dhaabu, sadaffan capturing power. Ummata cabe tokko, ummata gabroome tokko, ummata sabummaan isaa diigame tokko, ummanni tokko rakkoo walii bahuudhaaf collective action engage godhuu qaba, waliin dalaguu danda'uu qaba, hojii waloo waliin dalaguu qaba. Hojii waloo waliin dalaguudhaaf ammoo eenyummaa waloo qabaachuu qaba. Manguddoolleen ni beektan, ijoolleen dabana kanaa wanni beekuu qaban maali? Bara sochiin afran qalloo eegalu wanti Oromoo jedhamu hin turre. Sabni Oromoo jira faca'ee. Collective consciousness kan qabu. Ummata collective consciousness qabu hin turre. Arsiit ture, Islaamaat ture, Wallaggaat ture, Shawaat ture, waan akkanaati ture jechuudha. Sochiin afran qalloo particularly is a cultural movement. Culture immoo sochiin aartii immoo sammuu irratti dalaga. Sammuu dammaisuu irratti dalaga jechuudha. Tokko gama bahaatiin kan afran qallooti cultural, kan Baalee ni jira, kan economic oriented, west religious oriented,
center elite oriented ka jenne laallu ni jira. Ka afran qalloo san it was the most important. Sochii afran qallootiin alatti Oromoof Oromummaa ijaaruun baay'ee ulfaata ture jechuudha. Kanaaf walleelee bara san bayan nama waggaaf duuba deebitee dhaggeeffattu mana hidhaa keessas dhaggeeffachaa turre yeroo adda addaatti walleelee bara san keessa bayan waggaa laalte sirbuma waggaa laalte Asoosaa irraa kaaseetii Walloon dhaqee it was actually making the nation, the people, and its boundaries congruent. Sabboonummaadha uumuu ture jechuudha. Kanaaf sochiin afran qalloo Oromoof Oromummaa ijaaruu irratti Oromoo dura dammayse jechuudha. Uummata dammaqeetu akka Hayilee Fidaa jedhu uummata dammaqeetu jaarama uummata jaarameetu hidhata. Ka hidhateetu bilisa ba'a. Ka Joosan irraa kaanee waggaa deemne uummata dammaysuu irratti sochiin afran qalloo gumaata guddaa godhataa ture jechuudha. Har'aas waggaaf duuba deebinee laallu hayyoota keenya goota hogganoota keenya qabsoo kanarratti wareegaman qofa faarsuudhaan osoo hin ta'in what was it har'a hoo garamitti deema jedhu laalaa deemuun barbaachisaa fakkaata. Har'a bakka jirru irratti Pan Oromo movement, Pan Oromo consciousness has emerged. There is no question about it. Oromoon cimaa jira, Oromummaa cimaatu jira, bal'inaa jira. Gulantaa hedduu keessa dabree jira. Amma wanti guddaan irra laalamuu qabu maaltu hanqate jedhu irratti fuullafatanii deemuudha. Keessattuu afran qalloo baha Oromiyaatiin waa wal qabatee deemuuf waan tokko emphasize godhuun barbaada. Afran qalloo ka beekamuuf it was leading Oromoo artiidhaan lead godhaa ture yeroo dheeraadhaaf. 70mootaas taatee 80moota keessa even early 90s keessa waggaa laalle artii Oromoo keessattuu gama muuziqaatiin Oromoo fuuldura ka deemaa ture artistoota baha Oromiyaati. Asaanaa garuu artistoonni baha Oromiyaa keessa artiin bahuutti hin jiru. Milkaa'inni mul'ataa hin jiru. Why is it? This needs to be carefully studied. In the 80s, in the 90s, particularly in the 70s, 80s keessa Albirraa Fooboo Dallee dhuftee Adama Haruun fa'aa, Almaas Tafarraa fa'aa, Haaloo Daawwee fa'aa, Adama Haruun fa'aa, Kadir Said fa'aa. These were the icons. Qabsoo Oromoo dammaqsuu qofa osoo hin ta'in walitti hidhanii deemuu irratti aartiin kun cimaa ture baha Oromiyaatti. Amma garuu there is no much success. Kanaaf hawaasni keenya dargaggeessi keenyaas artiin jalaa dhufus laagiin amma duubatti hafe kun maalirraa ka jiru carefully akka laalan dhaamsa dabarsuun barbaada. Gama biraatiin ammas baha Oromiyaa irratti waggaa fuulleffanne rakkoo diinagdee baharratti dhufu carefully ilaaluun barbaachisaadha. Dhiphina lafaa hedduu jira, overpopulation jira. By the way, godinoonni Harargee lamaan probably number 1 yoo ta'uu baatan number 2 the most populated area Oromiyaa keessatti. Uummata gara miliyoona 10tu jiraata Harargee keessa beeke. It's really large. Uummata hedduu guddaatu jiraata naannoo kana keessa. Lafti immoo gahaa miti. Hongeen babal'inni gammoojjummaa hedduu bal'atee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan dachiin Harargee dachiin baha Oromiyaa uummata kana baadhattee deemuu hin dandeessu. Akka amma duraatti bakka sanii kaasanii gara Wallaggaatti gara Baalee geessuunis gahaa miti. So the economy has to be diversified. Economy diversify godhuun hedduu barbaachisaadha. Maal gochuudhaan. Tokko resource amma jiru. Fakkeenyaaf Jimaan naannoo sanitti keessattuu waggoota lamaan dabre kanatti bu'aa guddaadha buusaa jira. Amma there will be challenge geopolitics jijjiiramaa jiruuni. Haa ta'uti garuu tokkoffaa Jimaa sanarraa uummanni galii isaan malu akka argatu godhu. Lammaffaa galiin achirraa argamu achumatti recycle akka godhamu osoo hin ta'in gara diinagdee biraa irratti manufacturing sector irratti akka invest godhamu godhuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu naannoonni dirree dhawaatii fi Harar jiru kun manufacturingidhaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif amma wanti Itoophiyaan oomishtu hedduun isaa naannoo Finfinnee kanatti oomishama. 700 km from the port. Dirree dhawaa yoo fudhatte garuu 250-300 km from the port. Manufacturing hub ta'uu danda'a jechuudha naannoon dirree dhawaa kun. Bishaan lafa jalaa guddaadha qaba. Kanarratti bal'inaan dalaguudhaan manufacturing naannoo sanitti bal'atee humna hojjetu. Uummata naannoo sanii akka absorb godhu yoo kan goone taate rakkoo dinagdee guddaatu dhufutti jira. Hawaasni keenya biyya alaa jirtanillee qabsoo siyaasaatiin cinatti qabsoo dinagdee irratti hirmaachuun barbaachisaadha. Ikonomii naannoo sanii transform gochuun barbaachisaadha. Maaliif kaleessas abboonni keenya waggaa sochii afran qalloo keessatti hirmaatan roorroo cunqursaa aadaa fi eenyummaa jalaa bahanii qabeenya fi irratti abbaa ta'anii qabeenya fi misoomsanii hiyyummaa keessa bahudha jechuudha. Uummanni naannoo sanii sun hiyyummaa keessa akka bahu yoo barbaadu taane ikonomii naannoo sanii diversify gochuun barbaachisaadha. Ikonomii guddisuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. I'm really impressed uummanni Harargee waan dalage waggoota 2-3 dabre kana keessatti. Yoo yaadattan 2014 irraa kaasee hanga 2018tti there was a devastating civil war daangaa Somaalee irratti. Sanis uummata naannoo Harariitti illee konfliktii ture, dirree dhawaa keessatti illee walitti bu'iinsa ture. Ulamaa Harargeetiif
galata guddaan galchuu barbaada. Ulamaan Harargee jiran galata guddaa qaban. Shaadamtuu laatiin hangafee ummata Somaaliif Oromoodhaa qabaleedhaan walitti araarsan jechuudha. Yeroo har'aatitti dabree wanti xiqqoo jira taate malee ummanni Somaaliif Oromoo lola kalee isaa sanbira dabree waliif fayyee akka durdaran waliin daldalataa jira jechuudha. Kanaaf ulamaalee sararri nuufaa bulchu isinis ulamaa sanbira dhaabadhaatii gargaaraa isaantu ummataan biyya saniin deemu jira jechuudha. Osoo akka warra siyaasaatii taate biitii badde ulamaan achi jiran sun garuu hojii bareedaa hojii ajaa'ibaatu hojjetaa jiranii. Nutis hoggaa kanarraa mayne hoggaa xiqqoo jennee dhufaniiti ayatu kursillee taatu xiqqoo nu qaqqaranii deeman jechuudha. Ummatichi maana. Kanaaf hojii gaariidha. Isinis warri as jirtan keessattuu hawaasa naannoo san jiru. Ummata keenya baha Oromiyaa jiru fi olloota isaa isa keessa jiranis ummata Harariitis ummata Somaalee wajjinis ummatoota biraa naannoo san jiran wajjinis nageenyaan akka jiraatu irratti dalaguun barbaachisaadha. Maaliif kana jaa? Walajjeesuun maal haa dhabatu qofaaf kan kana jechaa jiru. Ikoonomiin hawaasa sanii interdependentidha. Hedduu walirratti hirkata. Kanaaf rakkoo diinagdee san jala hamma tokko bahuudhaaf daldalli manufacturing akka cimoo ka barbaadu taate hariiroon hawaasa kana jidduu jiru hedduu akka cimu irratti dalaguun hedduu barbaachisaadhaan jaa. Waliigalatti egaa waggaa kurnan kana keessa turre waggaa kurnan dabru kanallee yoo arriin tun fuutee nuun deemuu baatte kana daran waa dalaynee ummata keenya kaba Oromiyaatis kalita Oromiyaatis jiddu galeessaas kibba Oromiyaa jirus kana caalaa daran walitti hiinee Oromiyaa fi Oromummaan hedduu cimte sabab sablammoota nu keessa jiranii fi ollaa keenya keessa jiran wajjin biyya walajjeesuudhaan wal miidhuudhaan waliidhuudhaan wal dhiituudhaan beekamtu osoo hin ta'in ummata wal kabajuudhaan waliin dalaguudhaan waliin guddachuudhaan wal faarsuu fi ifis walis faarsuu waliinis boonu akka ta'u irratti dalayna. Isinis gaa bira dhaabadhaa gara hundaan waggaa kurnan irraati wal agarsiisuun jaa hedduu galatooma nagaan na jiraadha. Obboleessa keenya Juhaar Mahammadiin hedduu galatooma jechaa hayyoonni keenya hedduutu nu keessatti argamanii waniin dhiifama gaafachuu barbaadu. Juhaar waan jarjara xiqqoo qabuuf isin dura oofnee kanaafuu nu of galchaa isin jenna dhiifama. Kanatti aansuudhaan obbo Badrii Sabaloodhaa qophiin yookaan isteejni kan isaa waan ta'eef yeroo takka haalaan naasimadha achumaan dhiifama naa gaafadha. Hayyee hedduu galatooma. Maal namni hedduun bahaa jira salaataa geemoo. Okay. Maal salaataa gee? Sagalee hin dhagahamtiin garuu? Okay. Ayyee waruma jiru wajjin itti fufnaa maal rakkoon hin jiru. Ayyee obbo Jamaal Galatoomii warri sagantaa kana qopheessitan hedduu galatooma. Akkasuma sagantaa kana qopheessitanii anaaf yeroo keessaniifis hedduu galatooma. Warri sagantaa afran qalloo irra dhuftaniis galata guddaa qabdanii. Namoonni gurguddaan fuullee amantiitiin fuullee siyaasaatiin akkasuma fuullee garagaraatiin hawaasa kana bira dhaabbattanis galata guddaa qabdu. Ani maqaan kiyya Badrii Kabiraa Muhammadi garuu Badrii Saphaloo naan ja'anii sababa itti Badrii Saphaloo naan ja'aniif waa'ee Sheekh Bakrii Saphaloo seenaa irratti baradhee yuunivarsiitii keessaa yoggaan eebbifamuu deemee seenaan akka lubbuun jiraatu jechuudhaaf jaarmaya maqaa Sheekh Bakriitii Saphalootiin yaamamu biyya baqaa keessatti dhaabee jaarmanni sun hedduu guddatee milkaa'ee nama hedduu fayyadee sababa saniin Badrii Saphaloo naan ja'anii. Seenaadhaan baradhanii seenaa hedduun jaaladhaan ture
garuu seenaa dhiisee amata 20 dabree akka social entrepreneur tokkotti waa'uma hawaasa jaaruu especially Oromoon institutional dhabuudhaan kuftee takkaa'u institutionally miidhamtee institutiona qabaachuu qabdi jee nama amanu tokko institutionni kun especially gara hawaasaatiin garuma hundaanuu jaarmaa qabaachuu qabna nama je'ee waa'ee jaarmaa irratti hojjetu biyya baqaa keessatti illee aga tokko milkooynee amma biyya no kana irra bareeda lakkii kun akkasii hin dhagahamu. Okay, so an ammallee jaarmaa biroo Canada keessatti Focus Foundation takkaa'u Foundation for Oromian Cultural Education and Art Services kajuu dhaabe yeroo ammaa sadarkaa guddaarra jiraata fuula dura meebii hedduun keessanii bartanii garuu weebsaayitii guddaa qabnaa achirra laaltanii waan guyya guyyaan dalagaa jirru arkuu dandeessanii. So haa ta'u malee ar'aa kan isin ajaa'ibsu seenaan akkaan jaaladhu kaniin amata 20 garagalee hin laalin kan ammoo gaafas barreessaa ture isinii dhiyeessuu fi waa'ee afran qalloo irratti waan hin barreessee fi wanni afran qalloo tun anaaf xiqqoo addaa maaliif jennaan waraqaa seenaa dubbisaa waan hin turee fi peeparii Dr. Muhammad osoo isaan jiraatanii gaariidhaa dubbisaa waan hin tureef afran qalloo jecha jiru kan achumarraa hin bari'anii naannoo sanii dhaladhee guddadhuus dhaqeetiin yeroon tiseesii kiyya barreessuu deemu afran qalloo irrattiin katabaa jee noonaan jaanii ama shan tureetiin boodarra na hayyamanii katabee di afran qalloo Oromoo kaji'u isa sanirraa hin fuula dhibba akkanatti xiqqishoo keessaa fuudhee isinii dhiyeessaa dhiifama naa godhaa. Silaa akka deeminsaatti osoo namni dura seenaa dhageeffatee seenaa irraa gara ammaa dhufee irra mi'aawa ture amma seenaa isin dhageessaa garanaa isin oofaa jirraa dhiifama sanii fi suduudumaaniin gara sagantaa tiyyaa dabraa. Hidda latinsa Oromoo kuni hujii gurgudda qabaachaa ture durii amma silaa osoo presenteeshinii jiraatee asirratti dhiyeessuu dandeenyatti tola ture. Ijibbaatanii marra lamaa fi kana dadhabanii gaggabaabseetiin keessa isin deema yeroo qabnu wajjini akkuma beeytanitti Oromoon Booranaa fi Bareentuma dhale jenneetti amannaa takkaa'u Oromoon bakka lama addaa qoodame Booranaa fi Bareentuma jennaa. Bareentumni kun bareentuma warri katabe bareentuma yeroo garii 6 godhuu yeroo garii 7 godhuu yeroo garii 5 godhan ammoo ummanni bareentumaa yoo keessa deemtanii gaafattan ani marsaa 3 keessa deeme marraa takka ama 3 keessa deeme marraa takka ama 2 marraa tokko amata tokkoon keessa deeme riisarchii godhe kana keessatti 5 bareentumaa jaaniitti qoma dhaawatanii dhaadatan malee 6 bareentumaan jaan 7 bareentumaan jaan hagaan an arket waa'ee seenaa irratti hayyoonni seenaa as keessa jiranii waan tokko irra wal dhabuu hin qabnu maaliif seenaan nuti dubbannu kuni ka amata dheeraa waan ta'eef seenaan kun if jijjiiraa guddachaa irraa irrachaa itti dabalamaa waan deemuuf yoo akademik bakka ta'e tokkotti waliin taa'anii haasawaa malee gabaabduu akkanaa irratti yeroo dhiyeessan xiqqishoo nama wal hubachiisuu dhabuun mala. Anyways bareentumaas akkasumatti 5 bareentumaa ja'ama malee bareentumni lamatti annamni waa xiqqoo qoftiin akka as keessaa dhagayeettiin beekaa garuu barsiisonni kiyya kan manguddoo maal naan jaan bareentumni bakka lamatti adda bahaa jaan. Maybe arra waan irra dhageessan ta'a hedduu keessanii fi bareentuma roobeetii fi bareentuma xabboo. Bareentumni roobee 2 Karrayyuu fi Arsiidha. Bareentumni xabboo 3 Harar qubatu jechuudha. Isaanis Marawwa, Humbannaa fi Akkichuudha. Sanbira kunnee bareentumni 5 jeesun Karrayyuu, Arsii, Marawwa, Akkichuu, Humbanna. Waa'ee Akkichuu kana yeroo hedduu namni konfiushina qabaa akkumaan jeetti yeroo biroo faa anallee dhuunfaan gaafatanii yoo falmine malee amma haasa'u irratti nama rakkisaa. Haa ta'u malee Karrayyuun baasoo fi dullacha qaba. Arsiin sikkoo fi mandoo. Marawwa ituu fi bahariin alaqaa baharii jechuun alaqaa bahariin waggaaju warsee isa kaja'amu qaba ja'a. Kan ammoo ummanni Oromoo hedduu ummanni ituutis hedduu wannan jiru. Achii gakuttee Akkichu 12 qormaanni isaaniif godhame hedduu xiqqaadha. Akkichu naannoo
bal'inaan diida waaleedirraa ka'eeti. Bal'inaan diida waaleedirraa ka'eeti Somaalee haga Barbaraatti qubata. Yeroo gabaabaatti akkichuu maquma akkichuuttiin paarlamaa Somaalilaandii keessaa teessuma qabaachaa ture. Gayyoggaa dhufne humbanna. Namni hedduun humbanna abbaa qallootti fudhatu. Garuu an hagaan qoradheetti humbannaas lama qaba. Anniyyaa fi qalloo. Especially expertoota seenaa kan akka maastara sanfaa fi waan tokko beekaa stress godha maaliif yeroo biroollee isaan fayyadataa. Achi boodaan humbanne hoggaa dhufne anniyyaa fi qalloo. Anniyya lama qabaa sadachaa fi kodheellee afurii sadachi sadii. Amma gaa afran qallootti isinii dhufuufi afran qallooliin anaasawaa jiru kun afran qalloo seenaati malee afran qalloo muuvimentii fi afran qalloo hawwisootii miti. Afran qalloo kuni ala tokko ala jechuudha afran keessaa ala 12 qaba. Alaa kun kan isin dhibu bakka lama addaan qoodama. Dullachaa fi galalcha qaba. Yeroo hedduu seenaa keessatti gaadii jira. Waan hedduutti hin gammanne yeroo hedduu dhanquu tana isiin seenaa keessa hedduu barbaachisaallee yoo taate bakka gariitti itti namni hin gammanne agarta. Anyways ala 12 galalchaa fi dullachaa baabbilee 5 daga 3 oboraan 4 sadeen dagaa noolee fi ittiin isinii dhufa sadeen dagaati. Daga sadeen jaarsoodha jaarsoon 6 nooleen 3 huume 3 waa'ee faayidaa waan kana lakkaa'uudha. Oromoon dur haga abbu torba geessutti waliin fuutu barbaachisaadha jechuudha. Dhaloota beekuun barbaachisaadha. Ammallee hiddi dhaloota Oromoo kuni yeroo hawaasa keessa jijjiiramni tokko dhufe namatti hima. Fakkeenyaaf amma yoo if lakkooytan hedduun keessan abbu sadi booda maqaa Oromootti deebitu. Maqaa Oromoo deebuu qofa osoo hin tahin irra guddaan karaa bahaa kaniin qoradhe yookiin Usmaan yookiin Umar warra popular ta'e gartee asaabota jechuudha. Isaanitti deebi'eeti achi boodaan Oromoon deebi'a. Hedduu isin ajaa'ibsa. Could tell us when the mass conversion, okay, dhiifama godhaadha. Angiliffaaniin barreesse. Yeroo hawaasni guddinaan jijjiiramni tokko keessa dhufe jeen jira. Hawaasummaa bulchiinsaa fi sirna isaan geggeessan keessatti sirni dhaloota Oromoo hedduudha. Faayidaa qaba. Gosti hoo gosa tana amma buttuu fakkeessanii sababa hedduudhaaf gosa himachuun hamtuu ajaan malee gosti dur mallattoo boonaati, mallattoo kabajaati, mallattootti waliin beekuuti. Oromoon waggaa walitti dhufte ati gostamtiin jetti gosa kee yoo himatin ati diina jechuudha. Gosa kee beekuu qabda, lakkaa'uu qabda. Yeroo kana kasii qalanii, si nyaachisanii, si teessisanii gosa himatan. Jechuun abaluun na bira dhufe jedhanii galata walii ooluu ittiin dhaadatan jechuudha. Gosti yeroo garii hiree namaa kennanii namarraa fudhataniisi. Gosti sirna cimaa hawaasaan itti geggeessaa turanii. Gosti heeraa fi manbultiis qabdi. Jechuun kaawunsilii mataa isiitis qabdi, heeraas qabdi, heeraas qabdi, ammallee akkasumatti hayyuu qabdi gostini. Gumaadhaaf gosti hagam takka haga barbaachiftu hedduun keenya ni beekna jeetiin amanaa. Waa'ee islaamummaa akkuma Dr. Muhammad Antuqanillee beeku yeroo dheeraa dura bara dheeraadhaaf gaafa abaadirfaarraa jalqabii, gaafa asaabotaarraa jalqabii, gaafa hijiraarraa jalqabii jechuun islaamummaa wajji wal qunnamtii qaba karaan kuni. Haa ta'u bal'inaan namni islaamummaa ka fudhate yeroo kana wanni tokko immoo wanni dagatamuu hin qabne warri Ijiptii islaamummaa akka siyaasaatti itti fayyadamanii fakkeenyaaf sababa Oromoo jechi jiru kun waaqeffataa irraa wal dhaheef jecha namni yeroo Ijiptii jiru san namni Oromoo jeef iyyaamu. Warri naannoo isaan dhuunfatan reefu Dr. Muhammad dubbatee ture kiiloo
meetira 40 magaalaa Hararirraa dhuunfatee bulche malee warri Misraa fi Turkii waliin jechuu Tarkoo Ijibshaa warri jaaniin kiiloomeetira 40 ol hin bulchine. Fakkeenya amma burqaa ol yoo kuttan hirnaa ol yoo kuttan damiina garaada wanni akkanaa kun hedduu hin jiru. Sababni isaatis lafuma isaan effectively bulchanii lafa kana keessatti Oromoo jettee fi yaamtu bakka sanii maaliif hin jaan bareentumaa reefu jeesan bareentuma xabboo amma manguddoo yoo gaafatte gaafa bareentuma xabboo siin jaan seenaan qabanii akkasi beeytaa jechuu gaafni sun gaafa warri Tarkoo Ijibshaan akka isaan dubbanne isaan godhe. Kanarraa kan ka'e humnalleen itti deemanii islaamummaa akka fudhatan godhanii turanii sababa sanii fi salaata maaree jaanii waan akkasii hawaasa keessa itti ture. Garaadaa fi damiinota dirqama kennanii isaan ummata tumuudhaan kanarraa kan ka'e impireeshina hamaan akka yeroo san jiraatullee godhanii jiran. Waan tokko wanni si yaadachiisuu barbaadu yoggaa seenaa dubbannu waan jaalannu qofa hin dubbannu. Keessaawuu an akka akademik frontii raayin xiqqishoo garasiiniin approach godhe waan kana. Kanaaf waan tokko seenaa Oromoo keessatti wanni itti gammaduullee nu barbaachifne yoo jiraate dhiifama naa godhaa. Akkaan an dubbisee fi akka manguddoonni himtetti waan hin himaa jiruuf. Afran qalloo wanni guddaan beekamuun kan biroo wadaaja. Wadaanyi kun walitti qabamanii waaqa kadhachuudha. Wadaanyi yeroo hunda wareegaan jalqabaa. Wareegni kun haga kismadaal muruu, kismadaal jechuun qixxaa muruu jechuudha. Cirraa ka'ee re'ee qaluu, akka utumaalessa qaluu, horma qaluu hagasitti deema jechuudha. Wadaanyi gosa lama qabaa. Wadaaja ummataatii fi wadaaja dhuunfaa qabaa. Wadaanyi ummataa kuni warra geggeessu afur qaba. Kunilleen afuruma qabaa. Harawaaca jaaniini. Harawaanyi kun waa dhiyeessu wadaajaaf. Warra waa dhiyeessuun harawaaca jaaniin. Achi boodaan raabsaa jira. Raabsaan kataa'ee hiru. Raabsaa bitaa mirga bulee fi katabeetu jira. Ani gaagaafas katabaa turee fi katabaa turuu dabasaan beeku malee hiraat ture. Katabee fi buleen raabsaa maddi taa'u. Akkasuma ka dhuunfaatu jira. Wadaajaati mana keetii godhattu. Wadaajaati mana keetii godhattu kun harawaaca akkasuma qaba. Raabsaanis akkasuma jira. Garuu agabaaraa fi agabaartichaa fi agabaartitti jira. Haadha manaatii fi abbaa manaatu warra eeyibaas fudhatee onna jiru jechuudha. Waa'ee heeraa fi seeraatti hoggaa dhufne jechi heera juu fi seera juu yeroo hedduu wal dhawaa hayyoota keenya dura. Kamturra guddaa kamturra xiqqaa. An akka barsiisaan kiyya natti himetti akkaahu manguddoorraa akkaan walitti qabetti. Kanaatu dhibbaa dhibba dhugaa isiniin jechaan jiru. Seera hasilaa xiqqaanu fakkaatu turra guddaa. Ragaa isaan dhiyeessan maal jechuudha? Seeri jaan meenaa seeri. Seeratti godhaa waan kanatti. Constitution jechuudha. Heera. Amma waa heerishoo naa kenni jetta. Waa xiqqoo takka naa kenni jetta. Heera jechuun law. Diteeyila gabbu'eeti wanna godha. Gara birootiin namni tokko maal jee dhiyeesse seeta. Heeraa fi seerri daafkaa qottootii fi qottoodhaa je. Daafkaan qottoo hojiin isii maali? Akkatti qottoon murtu haala mijeessiti. Qottoon hoo maali hojiin isii ni murti. Heeraa fi seera jechuun akkas jechuudha. Inni biraagaa waa'ee masarasanillee reefu tuqanii yeroo ammaa namni miidhamee namni wal miidhee sadarkaa qaba. Sadarkaan kun areera jaaniini ammoo bakka adda addaatti maqaa adda addaa bara dheerina baraarraa kan ka'e kennaniitiif jiranii areera yeroo namni nama dirmammeesse takkaa waan xiqqoo takkaaf shaffee yoo namni nama dhiise buula yoo namni nama fottoyse diyaa yoo harki qaamni irrate gumaa yoo namni du'e. Maybe waan kana akka gaariitti addaan hin baafanne malee eegaa caffee taa'uu Oromoo dhoowwan booda akkuma seera makkoobilii bahattiis Oromoon seera jalqabdee turte. Seera kana dhuunfaa yaaman. Seera dhuunfaa yaaman amma 3 Harargee keessa jira. Seerri tokko heera seeraa miti. Seerri isa guddaan siin jeemi. Heera badhaasoo miti karaa wanna keessa jira. Jaarsoo keessa.
heera hargaayaa gadaa ala keessa jira. Heera horoo roobaa oborraa keessa. Maybe gosti hundi akkasumatti abbaa heera uume takkaa isaa yaaman qabaachuu qabdi garuu qormaata guddaa fuula dura barbaachisa. Wanni biroo waa'ee guddifachaa fi moggaafachaati kana hin tuquu maaliif maasararsan exhaustively dhiyeessee jira. Yeroo keessan isinirraan fuudhu afran qalloo fi magaalaa Harar. Magaalaa Harar tana maquma isiirraa kaasi ammallee falmiitu jira. Ani jaarsi tokko maal naan jee akka osoo tarki dhufee nu cabsin dura abbaa gadaa Harhar addeellee jedhamu jira isaanii yaaman kajuus ni jira. Muka baalli yookaan raabuu Harar juus anyways namni hedduu jira suni waan qulqulleessanii booda dhiyeessanii garuu wanni inni asi kaaseef maqaa magaaluma Harar tanaafu maqaa hedduu akka qaban jechuudhaa fi irra caalatti magaalaan Harartuun jogolaa mi'a isii tursiise. Oromoon dantaadha irra horattee warri Harariitis Oromoo irra danta horatan. Fakkeenyaaf amiironni Oromoo abbootii gadaatii wajjin haga wal fuudhuu takka akka deeman. Haga walitti hidhamuu takka akka deeman. Humna isaanii tiifachuuf waraana Oromoo akka barbaachisu. Inumaa bira dabranii I think Richard Barton na fakkaata. Maal jedhee yeroon an magaalaa Harar seenu bara 1855 fakkaata. Bara kana yeroon an Harar seene namni bitaa mirga ejjee waraanni jiru ka Oromootii je. Namni Abdalla Sharif ja'amu beeytan magaalaa Harar keessatti wanna xiqqaa tokko qaba. Muuzeema xiqqaa tokko qaba. Inni maal naan jee seeta? Waa'ee wanna naa beeytaa jee akka gaarii jecha juu kana ni beeytaa naan jee maalirraa akka dhufe? Akka gaarii jechuun akka dansaa jechumaan jeeni lakkii jee. Gaariitu nama gaarii jedhamu waraana cimaa Oromoo ummata adabuudhaan beekamuutu guyyaa tarki dhufte inni lafa naaf himee lafa sanitti du'ee namtichi isaa barra waan jabaa ta'eef eegara rasaasni wannasaa mar'imaan isaa lafa baasellee hedduu deemee warri immoo isa jibbu aboo dubbi akka gaantee gartanii waliin ja'anii akki gaarii jechuun tola taheeti boodarratti booda aanee naan jee seenaan gaa caalatti waan wanna godhu. Walumaa galatti waa'ee magaalaa Harar tana dantaa gama lamaaniitiif akka turte inni dubbatu jechuma barbaadeeti. Inni kun isa Raawwat Baashaati. Waa'ee Raawwat Baashaa Dr. Mahammad ibsee jira garuu lola hedduutti mo'atanii jiranii kanuma deemanii madaafallee cuqqiluu ijibbaatan lola goof lola ja'amu irratti mo'anii jiranii goof lola kana wanni goof lola ja'aniif reefa hedduudha achi ciibsanii achi boodaan dhufanii maayyii irratti oduu dheertuu isinirraa gabaabsuudhaaf dirree goflee irratti jarri riitiriit godhan duraahii abbootii waraanaa kan du'e huun irraa baqatanii haa ta'u immoo maayyii irratti waliin dhufneen nagayaa waliin taanee biyya tana waliin nagaa walii goona kan ji'uun walitti dhufa ummata yaamanii abbootiin gadaa yeroo dhufe achitti ajjeese Raawwat Baashaan. Yeroo kana gaa kan sirbi hedduun sirbame san keessaa makanii yaadadhu yaa citaa laga gamaa hamanii sijjeeranii yaa gowwaalmoo Oromoo yaamanii sijjeessanii kan jiru gororreen ceetee galaana qilxoota gamaatti diinni diinaa nu jeese lafatti osoo nuti isaan lolaan jirre osoo nuti teenyee isaa hojjaasoo barbaannuuti lafatti nu jeese jechuudha. Waa'ee Minilik Dr. Mahammadii hedduu tuqee jira. Hedduu keessa deemee wannan jiru waan tokko tokkoon isinii ibsa. Gara kibba dhihaatiin ja'amoo karaa amma mi'eessoo kanaa fi karaa kanaan karaa Awaashiin yeroo hedduu lolanii seenuu tasuma hin dandeenye waraanni Minilik. Walda Gabreel haga carcaritti illee gad dhufee dhawamee deebi'ee jira. Maayyii irratti akkuma Dr. Mahammad Jaanitti amata 7 eega Arsii lolte booda caba Arsiitu kara galamsootiin akka seenan isaan godhe. Sanillee taanaan even waraanuma calanqoo duraahuu jarri marraa hedduu akka isaan mo'an ni himama. Lolli maaster akka gaaritti kaa'ee jira bakka 3 qaba calanqoo caliitti kan irra mo'amanii waa'ee calanqoo kana ilaalchisee
lola calanqoo laalchisee sirba hedduu sirbame. Tokko kan gaafii namni reefu asii gaafate deebisu. Ummanni daqiiqaa 15tti mooha'ee jee Baharuu Zawdee katabee jiran peeparii xiyyara katabeetiin jira. Ansaniin chaalenjii godhe. So ummata keenya yoo gaafatte maal siin jaan? Gaafatti calanqoo guyyaa guutuu lolee borummaa qarsatti ganamaaniin galee jaan. Kana jechuun guyyaa guutuu deemaa ture lolli. Inni tokko san lamada moohicha ifitti abdii heddurraayi yeroo lolaaf murtii gootu deemu waan tokko waan isin hin jaalanne maaliif san godhanillee kanaan jechuu dandeeysan namoonni garii funyoodha warra waraana dhaqutti kennate. Qabaa boojituu boojamaa nuuf fidaa jaanii murtii guutoo jechuu sunillee inni ture. Gara birootiin waa'ee calanqoo laalchisee waan inni barreesse dhiisee sirba akkamma gartee gaafatti calanqoo qawwee kuusaan seehee aara qawwee sanii hurree roobaan seehee wayyaa afran qalloo wajji gallaan seehee faa jaanii sirbanii jiran jechuudha. Calanqoo calii haala hedduudha jijjiire Oromoo keessatti san bira kutee abbootii gadaa waa'ee Raabadooriitis biraan kutaa abbootii gadaa haagaa irraatti ani fi hin dubbisin kaniin guyyaa meeqa deemee gammoojjii keessa dhaqee nama Shee'iisaa jaaniin ka'amata 93 himaturraa waraqaa inni qaqaa keessaa qaburraa fudhadhe abbootii gadaa mee nama 12 abbootii waraana kan calanqoo lolchiise mee nama 12 kana ala nama siifiduun harka jee nama dhaadatu kaniin irraa fudhadhe maqaa isaaniitiin isinii hima warri tooppi jiru guddaan ka duraa ka guutuu waraana sanii lolchiisaa ture waariyoo gadaa jaama itti aanee galmoo kormoosooti. Galmoo kormoosoo kun yeroo hedduu administreeshina waa'ee bulchiinsa waraanaa kanarrattis qooda fudhata. Walumaa galatti namni 12 waariyoo gadaa galmoo kormoosoo Buubaa Abraahim Boruu Umar Amma Garaada Unjoo Jiloo Roobaa Waaree Galmoo Shunkoo Mudee Wadaay Roobaa Elemoo Furdaa Oborraa Wadaay mul'ataa jeeti naa hime namni kuni nama aalimaa nama hin kijibne nama immoo amata meeqa guutuu waan kana akka gartee bokkuu gaafaa wannaa eegutti eegee sanuu guyyaa 2 bira oollee wajji qamaanee waan kana lacceelloof barbaanna jennee nu kenne malee nutti hin kennu ture. Waa'ee afranqalloo sochii afranqallootii fi eegana waan ta'e hunda abbaa urjiitiif hin dhiisaa. Maayyii irratti yoon sirri dubbise walaloo Sheek Bakrii Sabaloo tanaan isinii cufaa. Walaloo Sheek Bakrii Sabaloo 2 lachuu isiniif hin jaa. Haraa bahanii luba foon hiranii yeroo san gaggaariin namaa filamaa. Haraa dhabataanaan mariinis dhabamaa. Tanaafi arra taane gabroota namaa. Gamaa gamanaa kan nu taajjabaniif gafarsa sareen moote kan gaafa lamaa. Hiyyeessi karaa hojiidhaa ganamaa. Badaan mana taa'ee wadaa ganama. Abbee daa'ima nyaatee nadhiidhu dha'uu. Afaan simmi'eessu yaa ilma namaa. Gameessi namaa hayyameen fi'amu. Hojii gabra gootu didee falamaa. Bishaan ayyisee garjalaa qubatuun. Galaafate dooyyoo ayyaana a'amaatii ja'a. Inni lamadaa maalii waa'ee qottuu fi gaallaa kanarratti jaarsi waa je'e. Yoo dalagataa ni qotannaa timirafaa habaqaallaa. Qottuudha nuun jetti meeqa maqaa nu jijjiirtuuf kana laallaa jedhe. So walumaa galatti gaa I think seenaa himneetuma bira dabruu qofa osoo hin ta'in seenaa jiraachisuu danda'uu qabna. Afranqallumaahuu akka afranqallootti afranqalloo amataan kabajamuu takkaa'uu afranqalloo
konferensiin kun itti fufamuu qaba jee nama amalu tokkooni. Afran qalloo research grant illee amma namni dhufe kun osoo waa xiqqoo buusee namni biyya jiru tokko waa'eema gaafiilee jijjiirtu tana irratti hojjechuu irratti waan na godhuu danda'a. Wanni akkasii sun hegeree qabaata. Afran qalloo research grant jennee yooma maallaqa buufnee nama research ka godhu goone wanni kun deebi'ee Oromootaaf waan hedduudha. Mo'ixannoon addatti afran qalloo qabu akkuma reefu Dr. Muhammad ta'uu eenyu ta'uu wanna jee gabroota lamaanii koloneeffatame talkoo Egyptian amata 9-10 dhiyaatuuni achi boodaan agammaa keessa Oromoo guutuu wajjin waliin jirru achi birallee hunnee afran qalloo foundation kanallee very viable ani maayii irratti wanni ninju wanni namni keenya hedduu rakkachaa jiruuf amma waan nationalismii fi qabsoo itti jiru tana bifa gaarii ilaaluu dhabu na fakkaata. Maaliif jennaan namni tokko mana yoggaa ajjeeru mana guddaa kana olis deemtee gubbaa siitee gadiis deebitee qaawaa jiru laaltee akkasi ijaarta mana. Sabboonummaanis akkasuma Oromummaanis akkasuma. Oromummaa walii waan qabnus dalagaatuma gad deebinee tasilaa ganda jirtus wal qixxeeffachuun Oromummaa irraanfachuu fi itti qabsaa'uu miti. Ana akkasitti ilaalagaa isin akkatti ilaaltan isinii beekaa galatooma. Irra deemnee bakka san hundaa'uu sirreeffannee bakka silaa qaawni jiru cufachuun hedduu nu gargaara. Afran qalloo haa ta'uu, Sikomandoo haa ta'uu, Shanangibee haa ta'uu, Odaanabee haa ta'uu, jaarmee ijaaramu. Jaarmee abalu jaaree osoo hin tahin jaarmee Oromoon jaare ka Oromooti jennee yoo ka approach goonu taate we strive li guddannaa walillee jaalannaa wal gargaarraa waan barbaannullee fiixa wajji baana. Akkasitti ilaalaa hedduu galatoomaa waan dhageeffattanii fi hedduu galatoomiyaatiis Badrii Saphaloo hedduu takka naa galatoomfadha. Amma sagantaa karaa xumurutti fuula achi garagalu jira. Osoo achiin geenyeen duratti akka haasawa abbaa urjiidhaa hawwiin eegaa jirtan quban qabaa. Haa ta'u ammoo Dr. Husseenii fi Taayigarii fi akkasumatti illee tashiiteedhaaf daqiiqaa 2 naa kan naa dhiifamaa waliini. Osoo yeroo tokkommoo wayiin dagadde. Gaafa Hacaaluun du'een booda yaadattanii Juhaarii fi Baqqalaan faan yeroo hidhaman firii mishaacirrii jechaa turre. Nu keessatti argama yeroo tokko harkanaa rukutaaf. Baga Rabbi si baasee magaalaatti si deebise siin jennaa hedduu gammannee. Kanaafuu gama xumuraa osoo achi hin geenyeen duratti akkuma isiniin jeetti Taayigar tashiitee Dr. Husseen daqiiqaa 2 akka asirratti naa dhiyaatanii yaada keessan dabarfatanii kabajaa isin gaafadha. Dr. Husseen asirraa dhiyaadhaa dura. Hedduu galatooma. Duraan dursee waggaa 60ffaa hundeeffama sochii afran qallootiin baga isiniin gahee baga gammaddanii isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa asirratti feeruu keessaniif warri qopheessitan sagantaa kana hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Afran qal'oodha yookiin Harargeen ummata hadhaa fi mi'aa qabsoodhaa addaan baafatee beekuudha. Kanas nu barsiisee asiin nu ga'ee jira. Harargeen afran qalloo goota. Qabsoon maal akka ta'e nutti garsiisee jira. Isa biras dabree aadaa isaa, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, seenaan Oromoo maal ta'uu akka qabu nutti garsiisaa dhufe. Kan dubbachuu barbaadu nama akka dictionary yookiin encyclopedia dhaabbatee deemu nama akka Professor Muhammad jabeeffachuun ammuma bira dhaabbachuun barbaachisaadha jedhee amana. Reef wayita isaan waggaa 4 booda naan jedhan imimmaantu na qabe because nama akkasii dhabuun library guddaa dhabu waan ta'eef
nama keenya kunuunfachuu barachuu qabnaan jedhee yaada. Hedduu galatooma. Kan ajaa'iba natti ammoo kan isaanii baratanii keessa bahanii umrii dheeraadhaan as gahanii kunoo dhaammataa jiru. Dargaggeessa physically fit ta'ee sadarkaa addunyaatti taekwondoodhaan beekamu, haasofni isaa kan mi'aawu, yeroo miidiyaa irratti yoo isa dhageeffadhu namni kuni umrii hagam keessatti waan kana baratee beekee akkana ol ba'ee haasa'a jedhee na ajaa'ibsiisa. Mee takka harkanaadhaaf baay'ee nama gammachiisa. Kan biroodhaa artii keessa dhufnee hin beeknaa warra akka Alii Birraa irraa wanni barataa turre seenaa guddaadha, barnoota guddaadha. Sirba karaa warra abbaa gadaa jedhu, mana abbaa gadaa eenyuun nageessa kan jedhu san haati teenna takka maaltu addaan nu baase sirba jedhu dagachuun amma yeroo isaa waan ta'eef irra deebinee haaromsuu qabna. So tokkummaa keenya cimsannee ijaaramnee ol bahuun dirqama yeroon gaafatudha. Ana akkuma amma ka'aa ture akka sikkoo mandootti, akka maccaaf tuulamaatti, akka afran qal'ootti gurmaa'uun, jabaachuun, ijaaramuun gandummaa miti. Kaleessas kanuma kaasaa ture jira. Ijaaramaa jabaadhaa. Nuti gaafa isin jabaattan hundi jabaata. So ijaaramni akkasiidhaa Oromoof hundee waan ta'eef kana promote gochuu barbaada. Harargee afran qal'oo irraa waa hedduu baratan. Tokkoffaa bareeduma baratanii bareeduma argan. Lammaffaa gootummaa baratan. Sadaffaa jaalala baratan. Afraffaa iftoomina baratan. Iftoomina baratan. Harargeen garanaa garan qabu dhugaa dubbata, haqa dubbata, haqaaf falmata. Gara biyyaa yoo deebi'e xiqqashoo immoo na dhukkubaan because ummanni Harargeedhaa qabsoo Oromoo keessatti wanni inni dabarse hadhaan kafaltiin inni kafale guddaadha. Gaafa achi deebitanii jireenya isaa laaltan garuu akka amma nuti asitti suufa uffannee bareennee teennu kanaa miti. Ganda baadiyyaa keessa yoo laaltan miidhamaadha. Kanaafuu bira dhaabbachuun, gargaaruun, mana barumsaa ijaaruun, hospitaala ijaaruu fi rakkoo isaa bira dhaabbachuun I think dirqama yeroon gaafatudha. Miidiyaa irra jira akkanatti hin kolfineef malee ani Harargee afran qal'oo waa hedduudhaaf jaaladha. Ijoollummaa irraa jalqabee isinitti dheeressina fakkaata. Gaafa kutaa 7 jiru eessa jiraatte yoonaan jedhan Paariis jiraadhaan jedhaan. Maal ta'uu barbaadde yoonaan jedhan yuunivarsiitii piroofeesara ta'uu barbaadan jedhaan. Shamara eessaa fuudhuu barbaadde yoonaan jedhan haati manaa kiyya akka nan dhageenye malee Harargee barbaadan jedhaan. Akka ajaa'ibaa ta'ee yuunivarsiitiidhaa eebbifamee yeroo sana rakkoo ture ramaddiidhaaf Profeesar Nuuraa namni jedhamu firri kiyya kan amma Awustiraaliyaa barsiisu naa gaafatee ramaddiidhaaf dhaqe. Eessa barbaaddaa naan jedhe namtichi. Dirreedawaan ramadiin jedheen. Ani keessa barbaadaa kan ture intala bareedduu fi shamizii bareedduu sana. So gaafa achi deebi'ee galu ammoo maal gochuu achi deemtee jireenyi illee qaaliidha akkas goote naan jennaan ayi shamizii barbaadeen jedheen. Because waan biraa yoo itti naan lola waan ta'eef. Kanaaf dhugamaan isin jaaladha. Amala keessantu haala keessantu isin jaalachiisa. Seenaa biraas qabaa. Abbaan kiyya dargii jalaa badee waggaa 3 Dirree Dawaa keessa Harargee keessa jiraatee jira. Sana booda waggaa 10 booda waan nutti deebi'eef anis ijoollummaadhaan gaafa kutaa 4 baradhu Dirree Dawaa dhaqee haadhatii yaafonnoo dubbisaa tureeyyuu dhangaggoon Harargee fidamoo Dirree Dawaa fida kan jedhu gaafsan baradhee hedduu galatoomaa ni bareedduu nuuf jiraadha. Oromoon haa ijaaramu isinis ijaaramaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaadee Dr. Hussein galatoomi sin jenna dhugatti waan seenaa bareedduu qaba. Namni dhugatti naannoo afran qal'oo kan Harargee tana keessa ture waa hedduu agartee seenaa Oromummaa tanaa fi waan dabarsu hedduu qabaa jechuudha. Wanni maal nu garsiisa sabboonummaadha jechuudha. Sabboonummaa nu garsiisa. Sabboonummaan tun Oromiyaa keessa hunda guuttee jirti. Ammoo garuu namni bikkuma jiru fakkaata jechuudha.
bikka jiru sanitti waan bikka jiru san fakkaatee muuf jecha amma karaa waltajjii namoota biraa afeeruu keenya dura wanni nuti qabnu badhaasaas ni qabna akkuma waan barbaadan dhugaatii fi nyaata gamasii fudhachaa akka gartee if tajaajiltan yookaan immoo namoota gargarii as keessa deemutti himattan kabajaan isin gaafanna asumatti kanatti aansee yeroo gabaabduu yeroo waan hin qabneef jecha yeroon wal jala nurraa geesseef jecha Tiger yang nama jaba nama gartee Oromoon yeroo ammaan tanatti North America keessaa qabdu keessaa isa tokko inni kun nama amma City Councilif ce'uuf tattaaffii godhaa jiru Oromoon akka cinaa dhaabbattu jenna. Welcome to the stage. Akkasumatti obbo Tashiteenis akkasumatti yeroo ammaan tana sosoinsa guddaa qabsoo Oromoo tana keessatti nama beekame ni beektan isin hundi saniifuu isa itti aanseetiin dubbadha anumaa jee innis stage jara dhufe sanuufuu welcome in the stage Tashite. Yes. Okay, bareeda. Yeah. Okay, Akam. Thank you. This is my first Arfan Kalo. I think I got it right, yeah. Arfan Kalo. And it's been a wonderful event, and I appreciate the invite. And yesterday I had the honor of going to a Siko Mando event, and you know it's beautiful to see that the community is organized. And history is important, but so is our future, and that's why I'm running for office. You know, I want to make sure that. Okay. I want to make sure that our people have the resources here also to be successful. And so once again, thank you very much for giving me the opportunity to speak. And now I'm going to give it off to Tashite. Akkam jirtan? Nagaa fayyaa jirtu? Ani duraan dursee carraa akkasii nu kennu keessanii baay'ee galatooma jedha. Baga waggaa 60ffaa Afran Qallootiin nu hundaa gahe. Uummanni Oromoo qabsaa ka turee fi aadaa akkanaa kana jechoota mimmi'aayaa urga yeroo dhuferraa dhagaatiin ture. Uduu guyyaa guutuu dhagaatiin oolanii ka biraa galuuf nama hifachiifne. Dhugaasin hin jedha. Uummanni Oromoo bar uummanni Oromoo waan qabu kana jennee ganaa kuusaa keessaa gadi baafnee fixuu hin dandeenye. Jechoota mi'aayaa babbareedaa ka ijoolleen keenya ofofootti guddachuu danda'an. Kana qabaachuun keenya waan guddaa. Anillee akkuma yeroo baay'ee jedhamee guddataatiin yeroo ture keessaayyuu yeroo gara Finfinnee dhufeetiin yuunivarsiitii galee duraa kattiin guddadhee sirba Alii Birraati. Sirba Nohoo Goobanaati. Yeroo tokko bara 1991 naannoo Nageellee Arsiititti yeroo sanni yuunivarsiitii keessaa baaneetiin gara ergaa fudhanneetiin deemaa turre bobbaatiin turre yeroo sanitti sirbi dhageenyu sirbaa Nohoo Goobanaati. Imimmaan bu'aa fa dhageenna ture. Baay'ee imimmaan bu'aa dhageenna ture. Uummanni Oromoo ammallee qabsoo san itti jiraa jechuudha. Qabsoon kun akkuma walirraa dabarsaa deemnuun akkuma humna itti horaa deemnuun akkuma jabinaan itti cichaa deemnuun dhaloota itti horaa deemnuun amma immoo daayimenshinii biraa ka itti aanu fudhachuudhaaf akkuma argitan dargaggeessi Tiger anillee ammoo jiddugaleessa dargaggeessa ta'adha. Kanaaf jiddugaleessi we running to represent you. Isin sagalee keessan eenyummaa keessan baanneetiin bakka barbaannutti dorgomuudhaaf akkasuma obboleettiin teenna Amaanee Badhaasoo hin beektan sagalee ta'uudhaaf jara keenya biyya keessatti baay'inni keenya barbaachisummaa du'arraallee nu oolcheera. Hin argitanii du'arraallee uduma duunuu horaa uduma duunuu guddataa uduma hidhamnuuyyuu daraaraa guddataa diina mataa qaqqabachiisaa Oromoon bakka barbaadu san ga'uuf deemaatuma jira jechuudha. Akkasimi kana keessatti aadaan keenya irraa baay'ee dubbatameera. Aadaan keenya baay'ee barbaachisaadha.
Kanaaf anillee magaalaa Brooklyn Parkitti yeroo jalqabaatiif DFL paartiidhaan bakka bu'ee yookiin indoorsi ta'ee City of Brooklyn Parkitiif dorgomaatiin jira. Kanarratti namoota waggootii dheeraa na gargaaraatiin turan galateeffanne bu'uu hin danda'u. Ammallee naannoo afran qalloo keessatti fakkeenya ta'anii nullee nu hawwachiisanii warra dalagaatiin jira. Dhugama dubbachuudhaaf of kennaniiti. Obboleessi kiyya Farhaan Abdullaahi gidduu keenya jira. Maatii isaa waliin yeroo as qofatti miti. Yeroo hundaa nu bira dhaabatee bakka barbaannutti yeroo dadarbu. Finneetii hawaasa keessa yeroo dalan nu bira dhaabatee amma immoo biyyatti uummata keessaa bahe san gargaaraa jedhee waan inni piroojeektii jalqabe argitanii jirtanii Oromoo hundi akka bira dhaabattan abdii guddaa qabu. Akkasumas Fuwaad Osmaanii fi Fuwaad Abdulsamadii fi Eliyaas Ibsaa oduun galateeffanne bu'uu nan barbaachisu. Galatoomaa isin jechuu barbaada. Koottaa sagalee haa taanu. Ani yeroo baay'ee dubbadha waan kana. Filannoon biyya kanatti bilisaan mirga isiniif kenname. Itti fayyadamuun ammoo isinirra jirti jechuudha. Itti fayyadamuun ijoollee umriin isaanii hanga Oogustii 9titti itti aanee ammoo hanga Noovembarii 8titti umrii 18 guutan hundinuu qooda akka fudhatan godha. This is another dimension of qabsoo isin jechuu barbaada. Kanarratti qooda haa fudhannu, wal haa yaadachiifnu, asumarratti ammoo carraa kana fayyadamuudhaan dhugama dubbachuu fi kanaan duras dubbadheera. Obbo Baqqalee Garbaa kan manni isaanii mana hidhaa ta'e maatiin isaanii Oromoon guutuun hundi kennaayyuu waan keessa dabartanii beektanii ganna darbe kana akkasumas obboleessa Jawaar Mohaammed baga guyyaa akkasiitiin wal arguu dandeenye asumarraan jechuu barbaada. Ammallee qabsoon Oromoo itti fufaa haa jabaannu, aadaa keenya haa guddifnu, Oromummaa tajaajila guyyaa guutuu irraa lallabaa oolu. Oromummaa jedhaa lallabaa oolu. Oromummaa daran haa cimsinu. Sabboonummaa daran haa cimsinu. Uffaaneeti naa mul'annu aadaa kennaan, jecha kennaan, deemsa kennaan, hojii kennaan waan dalan humnaa. Kanarratti jechuma tokko kanaan dura yeroo dhufan Obbo Baqqalee jedhanii isaanuma afotti isiniif jechuu barbaada. Yeroo tokkotti akka Oromoo Chamber of Commerceetitti laaqana waliin qabaanneeti waan isaan jedhan keessaa Oromoon ka baratu daran yoo barate ka hojjetu akka ka boruuf hin hojjedha jedhu san caala yaadee yoo ka hojjetu ta'e waanuma Oromoo harkaa qabu tokko cimtanii gaafa dalagdaniitiin jettan akka qajeelatti illee himuu yoo baay'e cimtanii dalagataniitiin yoo jettan akka bakka geennu shakkii takka illee hin qabnu jedhanii kanaaf baay'ee galatoomaa isaanii jechuu barbaada. Hundi keessanuu galatoomaa. Baay'ee hedduu galatoomaa Taayigarii fi akkasumatti Bootisitee fayyaa daa isin jennaa ulmaan Oromoo akka isin cinaa dhaabbatan abdii qabna. Walumaan irratti leena isin cinaa dhaabbanne isin jennaa ugu takka hamilee naa qalnaaf isaan lachuu. Hayyee galatoomaa isin jenna irra deebisnee dhugaa dubbachuudhaaf seenaa arraan tana seenaa Oromooti. Afran qalloo jechuun Oromoodha waan biraatiin abaaboon teenya yeroonii fi qabsoo mataa fi godhachuuf diddaa gabrummaa eega Oromoon cabse lola calii calanqoo booda eega cabse namni qabsoon Oromoodha afaanii fi aadaan bikkitti hafe dhugaa Oromiyaa guutuu keessa ona afran qallooti. Dhugaa moo kijiba? Dhugaa. Wanni maaliif namni tokko eega gabroome afaan dhaba aadaa dhaba waa hunda dhaba eenyummaa isaa dhaba ergamuu malee ergachuun ta'u jechuudha. Kanaafuu biyya isaati irratti ummanni Oromoo ummanni afran qalloo abaaboon teenya seenaa guddoo dalee afran qalloo guutamtu afran qalloon gosa bichaa miti dhugaa gosa ilmaan abbootii afranii oborraa fi gagaa fi baabbilee fi ala dhugaadha abbaa qalloon isaan afran daldalan garuu maqaa Oromootiin jala dhokotan Hayila Sillaaseen akka isaan gosa jee dhiisuuf irratti dalagan siyaasaadha jechuudha. Irratti dalaganii keessatti dalagan. Saniifuu waa'ee afcalii calanqootis achi keessa ibsan. Osoo hin dubbanne waa'ee harma muraa aanuleetis achi keessa ibsan. Waa'ee kutaa 11 tan
afran qallootu ummata Oromoo kan kutaa kudha takkaa kay gammaki jeef iyyamaa ture. Daggaltii Oromoodhaa eessa? Ona afran qalloo keessa Harargeedha. Jarri kaan ni fixanni gabroomsan. Namni kun bayyanachuu qaba. Oromoon akkasi bayyanattee ol kutaan kudha takka ona afran qalloo keessatti qabsoo godhaa turte obboleeyyan ta'anii. Nutilleen akkas haa taanu. Warreen afran qalloon arraa afran qalloon seenaa naatu kanaa miti abaaboon teenya akkatti dhumtee himaa jirra. Kanaafuu obboleeyyan kiyya hayyoota gurguddaan nu keessa jira. Arraan tana Abdurrashiid Abbaa Urjiidhaa nama hayyoota arraan tana as keessatti haasawe. Kanaan addaami ani ijoollummaa irraa hin beeku. Namoota qabsoo Oromoo tana gaafa daggalaa san dargaggeessa sheef godhaa ture. Namoota sabboonummaa ilmaan Oromoo akka isaan if baranii afaan isaanii baratanii kitaaba arraan tana akkana barreessee inni lafaa nu kakkaa'e kana bitachuun silaa seenaa Abdurrashiid beeyne qaceelloo beeyne nu hundi keenya osoo inni ba'ateen finne bikka jirutti irraa binnaa jechuudha. Waan inni qabsoo Oromoo tanaaf dalage namuma beekuu beekaa jechuudha osoo saniifuu Oromoon hundi beekuu qabdi. Abdurrashiid ani eegaan gaafa ijoollee mataa keessa bisibisna jetti gaafa ijoolleetiin beeka. Achi booda 1991 in arge anaatu 1991 anaatu gaafa inni Kanadaarraa hawwisoon adda bilisummaa Oromoodhaa gaafa Finfinnee dhuftu anaa qeebale. Ani nama adda bilisummaa Oromoo keessaa deemeetiin jaraan dhufe jee hayyama fudhadhee kana didan dhaqee isaan qeebalee jechuudha. Ragaa na dura taa'a jechuudha. Ragaa. Soo saniifuu nama dura taa'aa ta'ee hawwisoo teenya tanallee fidee ture nama qabsoo Oromoo keessatti seenaa qabu nama kitaabban adda addaa katabuudhaan seenaa qabu nama haasoon isaa nama walaloon isaa nama wanni isaa hundi nama quubsitu Abdurrashiid wanni booda kaayyanneef tanaa jechuudha. Kanaafuu Abdurrashiid Abbaa Urjiidhaa welcome to the stage. Galatoma kam jirtan nagaa Oromoo. Dhiifama wanni qopheeffannee ni naasa naga timbo. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hunda dura obboleeyyan kiyya sagaleen kiyyaas fannaafattee jirti dhiifama naa godhaa. Warra qophii tana qopheesse itti dhama'ee haala bareedaa kana nu qopheesse galatoomaan jaa akkasumatti anillee qooda karraa fudhadhu naaf yeroo isaaniitiif galatoomaan jaan wanni qopheesse PowerPoint ture PowerPointiin dalagaan jiru kanaafuu akkuma reefu maaster jee anis irrumaan cehaa seenaa dheertuu isinitti himuu deema seenaa dheertuu bara 1962 hamma 2022ti. Kaniin itti qophaa'ee 22 illee isin geessu baadhu hamma keessaa'uu qabsoo hidhannoo uummata Oromoo irratti bu'uura isiirraa kaasee haga ammaa qooda sossoo'insa afran qalloo qabu se'in ibsuu deema. Waa'ee sossoo'insa afran qalloo silaa namni qopheessu dhiyaachuu irra ture hin qophooyne akka gaariitti himamne. Akkamitti ka'ee sossoo'insi bara 1961 mana aruuza ugaazaatu ture diree dhawatti ugaaza jedhamu achirratti baandiitu aruuza saniif dhiyaate baandiin san wallee afaan adda addaa afaan Amaaraa afaan Arabaa afaan Aderee afaan Somaalee walitti turan tokkichirraa hanqate afaan Oromooti. Hawaasni naannoo sanii guddaan ka Oromooti. Abbaan aruuzaa Oromoodha. Hafuudhu Oromoo ta'e heerumtu Oromoodha. Kana hundaa ture achirratti gurba namni tokko warri diree dhawaa beekuu ni mala. Abdullahi Girichoo jedhanii. Abdullahi Girichoo nama isteejii gubbarraa dooyarraa wallisa mee muuziqaa dhawaa tureen mee gaaguu takka afaan keenyaas nu dhageessisaa kaajeen. Kana namtichi muuziqaa dhawuu jalaa callise. Hoggaas callifnaan namni Hassan Umar Tarree jedhamu yoo beektan yoo hortee isaas jiraatte namichatti sagalee sana lama deebise. Maaloo afaan keenya sugu takka nu haa. Of course wallisaan yeroo hundaa'u afaan adda addaa ni wallisa.
wallisoonni afaan adda addaa ni wallisan afaan Oromootis wallisuma qaban silaa. Keessaa'uun cidha nama Oromoo irratti jiraatanii kana bar muuziqaan afaan Oromoo hin dhooytu yotti dhawan ni cabxii jedhe. Achirratti Abdullahi Faan dooyarra bahanii heera malee cidha hookaratti shororkeessan rabshaa dhalatee hookaraa dhalatee sanirraa booda maaltu tahaa manguddootu ta'a. Manguddoonni walitti qabamanii maal haa goonu? Jaan maaliif ijoollee teenya kanaaf haala isaan ittiin akka ilmaan warra alagaa kanatti itti kaanin maaliif hin anjeesine jechuudhaan jalqaba bara 1962 asabirraa mi'a muuziqaa almost 10,000 walitti baasanii bitanii fi fidan. Guyyaa seenaa hagayya 5 bara 1961 dhiifama naa godhaa mi'a muuziqaa bitanii fidanii kennaniif. Koree takka jaaran Ali Shabboo, Abubakar Musaatii fi Ismaa'il Muhammad nama 3 dirqama fudhatan walitti dhufanii mi'a kana kan ijoolleen tuwaa takka illee hin beektu. Harmoonika afuufaa turan gariin isaanii maybe of course namni gitaara dha'uu ni jira. Sanboota gaa bitootessa 8 bara 1962 ijoolleen tuni lafaa kaatee walleelee adda addaa wallisuudhaan guyyaa iidaa ture qophii guyyaa iidaa irratti seenaa agarsiisan. Ilmaan Oromoo naannoo sanitti hawaasa naannoo san jiru bashannansiisan afaan isaaniitiin akka wal faarsan godhan beeksisan. Achirraa sossooyinsi ka'e. Hawwisoo takkaa dhaabbatee hawwisoo urjii bakkalchaa jedhamti. Heera malee miseensa nama 22 qabdi. Kitaaba keessatti jira sossoo afran qal'oo jiru. Sanbooda hawwisooleen biraatis dhaabbatan. Hawwisoo 4-5 dhaabbate. Hawwisoo biiftuu ganamaa, hiriyaa jaalalaa, arsalee, suuqalilaa jarri kun hundi dhaabbatan. Dubartoonni illee hawwisoo dhaabbatan. Kan reefu jaamee ture. Jijjiirama guddaa dhufe. Duraan deemaa bara 1963 manguddoon ijoollee kana fuutee Finfinnee baate. Finfinnee dhaqaniiti wallee afaan keenyaa raadiyoo keessa nuu kaayaa jiraniin. Waggaa kana warri waajjira ministeera aadaatii fi wahii lakkii wanni akkasii hin danda'amu hin ta'u afaan qottuu jaama gaafas afaan naannawaa keenyaa afaan qottuu raadiyoo numa cabse jedhanii yaadanii hin ta'u jedhanii booda manguddoo naannawaa dirree dhawaa gaafas horiis ni qabanii harkaan deeman akkasitti horii kafalanii for each music horii kafalanii sirboota 12 waraabsisan. Sirboonni kuni tokko ammallee arrallee sirboota seena qabeessa. Ashiita shumburaa loosha bishaan biraa azeeba timiraa jannanni sibiraa tegettu taali Shabboo wallisu. Bareedduu koyyaa bareechitu sibirattiin deemaa baatee nan simatu tegettu. Ji'iin jabaatini koo garaa jaalalaa kootu yaa ilillii ansii fi wallisaa utaaltee yoon dhufne firraa hin callisaa. Obsimee itti dhiisii guyyaa fidaa barisiisii. Onnee tooma dooytuu naaf hin sossobamtuu gooftaa kee eeggadhuu hireen katabamtuu. Walleelee 12 horii kana baasanii mana muuziqaa naqanii ji'a 2-3 keessatti al tokko raadiyoo biyya isaanii keessatti walleeleen tuni wallifamuu jalqabamte. Once in a while. Sanuu afaan qottuu jaameef jala keenya dhagaa. Walleeleen biraa ni jirti tan wasanuu didoo afaan adda wallisan sangaa afaan gaallaa jaameef dhiyaata. Haala kanaan bara 1965 warri naannawa Jibuutii ministeeronni Jibuutii kanneen boqonnaaf dirree dhawaa dhufan ijoollee tanaa waan isaanii wallisu arkaniif isaan ijoolleen tun gaa manattis ni walliftii aruccidhaas ni wallisan yeroo kana maaliif ijoolleen tun dhufanii biyya keenya dhufanii nuufis wallifne jedhan. Hoggaasan manguddoon tole akkas taanaan immoo baasaboortii baafneef ergina jedhanii waajjira baasaboortii kan nu dhaqan hoggaachi dhaqan baasaboortii warri mootummaa
እንኳን እዚያ አሲቱ ወሊው ዛኔ ትብቱ ድሮ ዳበና ጃኒ ፋንቆቱ ብያላ ደቄ ወልፈሙ ሚቲ አሲቱ ድሮ ዳበና ወንከሲን ተው ጃኒ yeroo sanagaa ijoolleen dardara hoggaatti himame waamu dardarri godhu godhan dira dhawaa fi Jibuutiin baaburaa jidduu deema takkaa fi lama jaanii dira dhawaa Jibuutii seenanii Jibuutitti bara birraa 24 bara 1965 dooyaa biyya alaatti yeroo duraatiif afaan Oromoo wallisan. Hoggaasan mootummaan maali imbaasiin biyya Itoophiyaa dhaga'ee dachiin garagaltee akka moonni kana kun ta'a jaame gaa itti duulame baandii lafran qal'oo hundi. Warri Ali Birraa fa'aan warri biyya alaa achi dhaqee wallisee hoggaa biyya dhaqu ni hidhame. Amma takkuudha shan akkana ture yeroo san umri isaa. Abubakar Musaa si hojii ala bahee ture. Akkasumas warra kaanis gaa miirraa fudhatanii facaasan. This is 1965. 1961-65 dhufne. Haalli kun gaa dhuma 65 namoota garii achi keessaa biyya alaa baase karaa Somaalee. Warri akka Shantam Shubbisaa, Turee Leencoo, Yolis Abdullaahi, wallisoonni Shantam Shubbisaa Somaalee dhaqan. Achi dhaqanii amma tokkoo fi lama booda already Ayyub Abubakar Somaalee dhaqee jira 1961-62 62 Somaalee seenee akka seeneen reefu eenyu kaaseen beeku afaan Amaaraati raadiyoo afaan Amaaraa irraa qooda fudhachuu ture afaan Amaaraatu dabruu ture karaa Itoophiyaa. Kana qophii afaan Amaaraa keessatti the last 5-2 minutes afaan Oromootti dhaamsa dabarsuu jalqabee haala kana keessatti namichi isaa hojii ture Geetaachoo Gaarradoo jaaniin beekamu lubbuun jiraate afaan biyya teenya keessatti heeraan dhorkame sanii raadiyoo keessatti dabarsa jaamee Ayyub kasase heeraaf dhiheessee Ayyub Abubakar booda inumaa hawaasni biyya sanii kanummaan dubbatu afaanuma kana dubbataa jennaan kophatti Ayyubiif raadiyoo afaan Oromoo faraqaa afaan qottuu jaanii gaa kophaa baasaniif. Akkasitti jalqabee Ayyub hoggaa ijoolleen tun dheeytu haalli tolee akkuma seenaniin bara 1967 dubartoota Somaalee warra afaan hin beekne afaan barsiisanii warra akka Ashaa Abdoo Baasan fi eenyu maqaasii 2-3-4 wanni sun jalqaban gaa walleeleen biyya yeroo sanii san qofaa miti mirriisaa fi waan adda addaatiin hawaasa biyya keessa jiru kakaasu jalqaban. So amma maaltu ta'a bara 1966 jaarraa abbaa gadaa fincilaatu baaleetti deemaa jira jechuudha. Manarraa bahee harree fe'atee harree takkaan baalee dhaqe. Achirraa bara 1968 Somaaliyaa seenee reefu barrinni biyya 68 actually already Somaaliyaa jira. Allama deddeebi'ee kaameraa waan ni godhee 68 biyya Somaaliyaa seenee 68 yeruma kana Elmoo Qilxuu malaan akka biyya seenu godhame. Elmoo Qilxuu yeroo kanatti sosochii warra Eertiraatu jira adda addaatu isaan kana gargaarte jedhamee shakkamaa ture karaa mootummaatiin nama tokko inni naggaadee guddaadha cimaadha Taayiwaan dhaqee meeshaa import export fidaa namni tokko horiirraa fudhatee koottu horii siif hin kenna Finfinnee koottu narraa fudhadhu jedheen akkasii fidee hoggaa Finfinnee dhufu Elmoo hidhame. Elmoo hidhamee dhuma 68 bahee hidhaarraa 69 Elmoo fi jaarraa fi namoonni biraa Somaaliyaa keessatti walitti dhufanii sadarkaa duraatiif qabsoo bilisummaa jalqabna jedhanii mari'atanii December 12 1969 adda bilisummaa Oromoo dhaaban. This is the first adda bilisummaa Oromoo. Dura taa'aan jaarraa ture Elmoo fi Mahamud Umar organize godhanii takkaa lamaan mootummaa Somaaliyaa dhokochaa Yaman seenan Yaman dhaqanii leenjifamanii qophii fudhatanii October 17
70 qeyroo ganamaa jedhamanii namni 36 hidhatanii meegaa hidhatanii karaa biyyaa sosso'an haa ta'u malee Oktoobara 19 bikka maleetti waan bu'aniif mootummaan Somaalee qabdee hiite. Yoo kana dhaga'uun ooltan seenaadhaa jarri namoota 36 maqaa dha'uun qabu ammayyi achitti lola guyyaa san godhameen namni tokko Ramadaan Khaliil jedhamu dura irraa wareegamee 35 hidhaa seenan. So this 1970. Yeroo kana maaltu ta'e Elamoo Qilxufaan kan adanitti hafan akkamitti haala kana itti fufne jechuudhaan marii godhan. Booda namoota ergan biyyatti. Nama tokko lamaan biyya namoota naqoo eegalan namni tokko namni eenyu maqaan isaa Abdii Suudiituma maal jedhama dhiifama naa godhaa maqaan isaa mi'a alaabaa fi wanni barruulee qabatee deemu Awaashitti qabame. Maqaa isaanii hin baasaa. Muusaa Suudii jedhama. Arfaasa 5 bara 1971 isaa meeshaa Elamoo faan itti kennan qabatee alaabaalee hedduu qabaa fi wanni barruu sagalee mandiisuu jedhamtu qabatee deemu Awaashitti qabamee sababa saniin Yusuf Abdullaahi namni jedhamu biyyarraa bahe. Yusuf san booda biyyarraa bahee deemee adan seenee dubbii gabaabsuuf isiniifin gabaabsa. Sossoa afran qalloo maali qeeroon ganamaa jalqabdee itti hafuufuun hojjechuudhaan arfaasa 6 bara 1970 arfaasa 27 bara 1973 nama 7 Elamoo Qilxuu Yusuf Abdullaahi tiifi namni maqaan isaanii okay. Nama 7 maqaan isaanii asirratti qabaachaa jira. Kan jiru warra qabaachuu ture beekanii PowerPoint irraa nama 7 Elamoo Qilxuu abbaa Ibn Sheekh Hussein Suraa wajji ture abbaan Haajinaa jira Mahammad Ahmad Lungoo Mahammad Afroo Idris Kabiira Idris Inturre Mahammad Muhtaar namni jedhamu waliin biyya seenan. This is 1973 dhuma 1973 biyya seenuun isaanii maal godhan naannoo Finfinnee dhaqanii warra achitti sabboonumoota achi jiran wajjin qunnamtii godhan yeroo duraatiif maqaa Oromootiin wiirtuu gola qindoomina jedhamu Central Coordinating Body kan jedhamu jaaran. Baarootuun isaa ture Magarsaa Barii Damissee Dheeressaa Kabbada Qajeelaa Abiyyuu Galataa Addisuu Bayyanaa Leencoo Lataa fi Diimaa Nagoo fi Yusuf Bakar. Haalli kuni xiqqoo ture Elamoo faan qabsoo hidhannoo jalqaban qabsoo hidhannoo odoo deemtuugaa September 5 1974 Elamoo wareegame. Elamoo wareegamuun qabsoo qacalee jalqabamte qaxara cabse. Yeroo kana xiqqoo ture 1975 dhumasaa jaarraa abbaa gadaa hidhaarraa bahe. Jaarraa abbaa gadaa hidhaarraa bahe isaa hidhaarraa bahe innis akka tasaa tahee mul'is abbaa gadaatii wajji wal arge mul'isis almost 1965 manaa bahee qabsoo hidhannootiif deddeemuu ture. Hanga Eertiraa dhaqee waggaa 2 achitti dabarsee isaan lameen wal argachuun haala anjeessee lameen isaanii wanni almost bitootessa 11 1976
karaa biyyaa qaceelan isaan lameen bitootessa 1976 biyya seenan Finfinnee dhaqanii warra Finfinnee jiru wajjin wal mari'atanii adda bilisummaa Oromoo bu'uureessan. Dhufiinsi isaanii ji'a 4 booda adda bilisummaa Oromoo bu'uureesse. Jalqaba adda bilisummaa Oromoo kanarratti kan akka ijaaramuuf bu'aa godhe qooda fudhate akkuma sila jee qabsoo sossoo afran qalloo kan 62 jalqabee Somaalee bahee Elemofaan biraa hidhamanii jaarraan seenuu isaati. Jaarraanis warruma sossoo afran qalloo irraa bara 1960 actually 60 faana himata san dura ture akkasitti namoota 18 maqaa adda bilisummaa Oromootiin koree hojii raawwattu ja'amanii Abbaa Biyyaa, Abbaa Joobir, Abiyyuu Galataa, Boomaa Mitikkuu, Ahmad Bunaa, Baaroo Tumsaa, Badhoo Dachaasaa, Diimaa Nagoo, Taaddasaa Ebbaa, Fiqaaduu Waaqjiraa, Gabbisaa Lammeessaa, Gadaa Gammadaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, Jaarraan hin turre garuu bakka hin jirretti filatamee Leencoo Lataa, Bagarsaa Barii, Moohee Abdoo, Xahaa Alii fi Zageeyyee Asfaaw, Jaarraa fi Mul'is wajjin nama 18 adda bilisummaa Oromoo ta'anii as bahan. So kanarraa gaa wanni gabaabinatti irraa hubannoo jiraate sossoo'insi afran qalloo isa aadaa qofa yeroo hedduu kanaa soomu ijoolleen wallisuu qofa jaameeti dhihaata san qofaa miti. Warruma wallisu kanaatu Somaalee dhaqee Somaalee irraa adan dhaqee 50 shubbisaa faadhaa turee Leencoo faadhaa Jaarraa Abbaa Gadaati. Elamoos gaafa 60 nama dira dhawa ture yoo beektan. Naannoo dira dhawaa ture achumatti warra sossoo afran qalloo irraa qooda fudhachaa ture wallisin malee warra dinagdee gargaaraa ture. Akkasitti uumama adda bilisummaa Oromoo 1976 bu'uura ta'e qabsoon gaafa san qabsoo hidhannoo haasa'u jirra. Qabsoo hidhannoo gaafas jalqabamte deemtee 91 waan ta'e ni beekna. Eegas 2018 waan ta'e ni beekna. Amma haala amma jiru kana qabaatte. So isa kana hundaafuu bu'uurri sossoo afran qallooti. Sossoo santu namoota kana ala baase akka deemanii hidhatan godhe jaarraan hanga Suuriyaa dhaqeeti kan leenjifame achirraa akka biyya seenanii hawaasa biyya jiru akka kaasan godhe. Kanaaf qoggaa sossoo afran qalloo jennu isuma aadaa isuma wallee Ali Birraa faan wallisan himee faa warri hawwisooleen jahan wallisa qofa osoo hin ta'in qabsoo hidhannoo wajji akka bu'uura qabu akka hidhannoo qabu beeku barbaachisaadha. Kanuma kanin dhiyeessuu barbaade gabaabinatti dhiifama waan PowerPoint irraa qabsaate. Adeeroo Abdurrashiid hedduu takka naa galatoomfadhaa laayibiraruma miila lamaan deemu jechuu dandeessanii hayyuu cimaa nu keessatti argaman keessaa takka tahuu isaanii hubadhaati. Sagantaa gama xumuraatti achi deebinaa sagantaa badhaasaa kanaan boodatti dhaamsa gabaabaa dabarsuudhaan sagantaa araan tanaa xumurraa Iliyaas Ibsaa, Baashaa Aminoo fi Saalah Siyyoodhaa asirratti argamtanii akka sagantaa badhaasaa kanaan sagantaa nu xumurtan kabajaan isin gaafadhaa galatoomaa. Warroottan guyyaa guutuu jalqabarraa eegaltanii ilaa ammaa as taa'uu jirtan haalaan isin galateeffannaa. Sa'a dheeraa taa'aa jirtanii noof kolchaan isiniin jaa sagantaan xumuratti deema. Halkanillee asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Halkan shaggooyyeedha. Ustaannaa isin dhaga'ini. Sa'a 10tti jalqaba asumatti walitti dachaana. Inshallah yoo Rabbi jee Iliyaas faarasitti dhiyaadha. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaatti argamtan maraaf waldaan afran qalloo idil addunyaa sossohiinsa afran qalloo waggaa 60ffaa isaa kabajuuf qophiirra waan jiru hawaasni Oromoo Yuunaayitid Isteetii fi Kaanadaa jiraattan marti sagantaa seena qabeessa kanarraa qooda akka fudhattan kabajaa guddaan isin affeeraniiti jiru. Maarre
adoolessa 21 yookaan juulaay 21 ganama sa'aatii 10 irraa jalqabee hamma galgala keessaa sa'aatii 10tti Granada Theatre 3022 Hennepin Ave Minneapolis-tti akka argamtan kabajaa fi jaalala guddaan isin affeeraniiti jiru. Sagantaa kanarratti keessummoonni kabajaa kanneen akka Profeesar Ismail Abdullahi, Dr. Muhammad Hassan, Obbo Jawar Muhammad, Abdurrashid Abdurrahman yookaan Abbaa Urji, Badri Saphaloo, Pirezidaantii Asfaanaa Addee Maagii Ahmad Nuure, Dubree Faaxumaa Badhaasoo, Maastar Hassan Muhammad Aimoo fi Jamaal Aliifaan irratti ni argamu. Artistoonni Oromoo sagantaa kanarraa qoodanii fudhatuu jaamee eegama. Elemoo Alii fi Nugusuu Taamiraat dabalatee artistoonni biroo hedduun saganticha irratti isin bashannansiisuudhaaf qophii xumuranii jiru. Shaggooyyee naayit waliin dabarsinaa nurraa hin hafinaa isiniin jiru. Sosso'iinsi afaanii fi aadaa Oromoo kan bitooteessa 8 bara 19. We hereby honor Abdurrashid Abdurrahman Abaurji in special recognition and appreciation for your dedication and devotion to the Oromo people and Oromia. You have made a difference. We are proud of you. Minneapolis, July 21, 2002. Abaurji. Hey, Galata Abaurji, galata. Yeroon qabdu dafnee goggoona. Namni nuu keessaa sin jirre ni jira. Afranqalloo Global Society chair godhee nun deemu Profeesar Ismail Abdullahi nu keessa jiru. Isaafis awwaardi qabna. Salah Siyoonii kannaaf jechuudha. Yeah, Khabra, the first artist gitaara biyya Dirreedawaa keessatti gitaara taphachuu ture adeeroo keenya. Ali Shabbo fi awwaardi qabna. Ali Shabbo. Shabbo Mizaanis live deemu jira. No, garsi sabbafe. Okay. Khati'aanu eega wareegame Abubakar Musa amata 45 khaleedhaan se'a. So Abubakar Musa jechuun encyclopedia Oromoo muuziqaati. Namoo Abbaa Urjii waan isaa waan hedduu khatamee jira kitaabarraa barachuun dandeessanii. Isaafis awwaardii qabna. Awwaardii kun waan jiru award of gratitude. This commendation is bestowed upon Abubakar Musa as the symbol of our grateful recognition of his enduring commitment to Afranqalloo and the Oromo struggle. Waan bareedaa asirra katabte Raamini galatoome jennaan. Last but not least, the legend, the living legend, Ali Birraaf. So, adeeroon Rabbiin fayyaa isaatis deebisee fakkaata. We can't wait to see him. Asirra dhufee sagalee bareedaa isaan amma lelee hanqannu sirbu. Saniif isaafis awwaardii qabnaa. Namni awwaardii san nu fuudhu obboleessa keenya, obboleessa guddaa keenya Abdulhamid amma isa biraa dhufee achi deebii kan nifootu dafe. Awwaardii wani jiru award of gratitude. This commendation is bestowed upon Ali Muhammad Birra as a symbol of our grateful recognition of his enduring commitment to Afranqalloo and the Oromo struggle. May you well be fully healthy very soon, Jannan jechuudha. Galatoomaa deero. Aye. Aye, sure. Dhugumatti amaanatan Aliif nin geessa. Kabajaa guddaadha. Anaas na filuu keessaniif galatoomaa. Galatoomi. Yeah, Hamayi, obboleessa keenya Afandisiyooti. Afandisiyoo was supposed to be here, but schedule isa hin taanee fi wanni achirra khatamemes award of gratitude. This bestowed upon Afandisiyo as a symbol of our grateful recognition, his enduring commitment to Afranqalloo and the Oromo struggle. Khafuudhuufis obboleessa ati kun salaas jira sala. Achumaan waa haa jiru maali salaa kuni nu jabaadha. Koree wanta kana qabeessa keessatti akka obboleessa keenya guddaatti ammoo narratti xiqqaa fakkaata. Haphiidhaa miti gasho. So hedduu isa kabajnaa hedduu isa jaalladhaa. Saala hawaajii san booda karaa baashatti dabarse. Galatooma. Galatooma, thank you. Heddullee waan hin jedhu qabu. Gaa white minister na barsiisan gaa umrii fi yaa wajji energy drinking dhuga hedduu kana jecha galatooma
qabsoo kana jabeesse yoo jiraate obboleessa kiyya afandii siyooti Ali Birraa jaruma kana keessatti guddadhe galatooma. Galatooma ammallee itti aansinee badhaasa hannuuf deemna. Obboleessi kiyya Amiin Ammee Khabiiraatiitu badhaasa nu dabarsa. Salaamu alaikum. Badhaasa akka kan nu asirra nu yaamanii wanni kun amma waan bareedaadha. Amma maqaa yaama. Maqaa jaraa yaamu baashaattiin kanna baashaan bakka qabsiisaa deema jechuudha. Kaduraa awwaardiin Halimaa Adam Muusaa. Halimaa Adam Muusaa nama lubbuun nu keessa jiru miti. Garuu nama seenaa jabduu qabdu. Wanni kuni isiif jechuudha. Hamdiyaatti kanina. Uno wanyu mutullee ni jirti Zannubeen fuudhaaf jechuudha. Inshaallah. اتخنى بليتي حبوسيتي زنوبي فركدوا زنوبي بساتي هنا خنيف حالو ميتي يا تلمدا عبد المجيد عبد الرحمن راري nama seenaa qabu afran kalloo inni raanfatu gayumaa'u isaafis kunoo maqaa daddafeetii yaamaa akka gartee yeroo wajji akka deemnuuf Muhammad Abdurrahman Raaree nama seenaa qabeessaati isaafis badhaasa qopheeffamee jira afran kalloo qopheessite kaan immoo Ahmad Raabsaa Abdulwaasiin hin jiru isaa silaa bakka bu'ee fuudha isaafis ni kannama jechuudha abbaa waa'ee abbaan isaa itti laffee Khabiraa Ibsaa Muhammad Adam Ilyas Ibsaati fuudha. Idris Abdullee nama seenaa qabeessa hayyoonni keenya himanii isaafis ni ergina jechuu bakka itti mul'atutti ammaas Khabiraa Ismaa'eel Galmoo faamilii isaatiin dhaqqabna jechuu kanaas. Ismaa'eel Galmoo. Muhammad Ibrahim Wadaay. Ilmi isaanii jira ijoolleen isaanii jiran isaanii kannina kanaas. Abdusalaam Haaji Muusaa nama seena qabeessa. Tunoo eenyu? Tunis Michel Rufael. Ammallee Abdii Umar Ahmad. Ibro Ahmad Hawatimi. Okay. Ammas Hamdiya Ahmad Atif jechuudha. Hamdiya Ahmad jechuudha. Yusuf Abdullahi Gurracha. Okay. Saeed Khono. Saeedi jira Saeedi fuudha. Saitiano Amas Ahmad Tayyib ono adiro nazira ono sena kabeessati chinalu pora Amile hai aye Itianse Amas Ismail Adam. Ay. Khabira Amas Abdullahi Furda. Family isayo jirate uno. Amas Hawitu Adam Musa. Okay. Shantam Shubbisa isaanis ni geenya.
محمود بوخي أو هاويتو في سخن هاويتو إيه هاويتو موسى يا يا هاويتو موساتي زنوبي تينيا أسجرا كلتو يا أي محمود شيخ محمد بوخي إسافي اللي كو بامي جرا نيرجنا في سافيس ماستر سنر كرو يخا حاجي عبد الله أوغاز فاميلي ساتي فيس اوكي أماس عبد العزيز إسماعيل أحمد عبد العزيز جرا قبين سي عبد العزيز أماس سوري زبيري فورا بوليس ساتي فورا زبير كما خا محمد عمر عبد الوهاب قالتو ما فياديا كينيو ادو قالتو ما Tamilama hawwisoo urjii bakkalchaatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhawwaaquu jalqabe umrii isaatan yeroo gabaabduu keessatti hawaasa naannoo baha Oromiyaa keessatti jijjiirama dinqisiisaa kan fidedha. Marree waldayni afran qalloo idil addunyaa gochaa eebbifamaa kana waggaa 60ffaa isaa adoolessa 21 bara 2022 magaalaa Minneapoolisitti guyyaa qophii barnoota seenaa soosoo kanaati. galgalammoo kan bashannantoota keenya kan magaalaa keessaa kan biyyaalaa asitti nu argamuu keessaniin guyyaa seena qabeessa amata 60ffaa sossoo'insa afran qalloo nu waliin hirmaachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii inshaAllah sa'a 10tti asumatti haa walitti dachaanuu isiniin jaa nagayaan gala. Sagantaan irraa asumatti xumurama. Ya ilili, meira batesa, lalte tu garta, sitin kamarsa, sinna marache, bantu sinna marache, Sinna marache, bantu sinna marache, shante sinna marache, bantu sinna marache. Hey, 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 oduu gammachiisaa Nanuye la durkala kinchira Nadiye wa mukadururani Nanuye tututina dungadu Nadiye waliruha bekani Nanuye la larumbi shidimo Kula todi gabishandinisa Nanuye yapangata chamanu Kula to fatalo nidagesa Nanuye fatalo nikalesa
Awashita kajale, umami si tole, dimana hadi jole, simboka habirile, amado jalala wai bayusiwa. Oromoo Ameerikaa kaabaatti argamtan maraaf waldaan afran qalloo idil addunyaa sossohiinsa afran qalloo waggaa 60ffaa isaa kabajuuf qophiirra waan jiruuf hawaasni Oromoo Yuunaayitid Isteetii fi Kaanadaa jiraattan marti sagantaa seena qabeessa kanarraa qooda akka fudhattan kabajaa guddaan isin affeeraniiti jiru. Maarree adoolessa 21 yookaan Juulaay 21 ganama sa'aatii 10 irraa jalqabee hamma galgala keessaa sa'aatii 10tti Grandaa Theater 3022 Hennepin Ave Minneapolis-tti akka argamtan kabajaa fi jaalala guddaan isin affeeraniiti jiru. Sagantaa kanarratti keessummoonni kabajaa kanneen akka Profeesar Ismaa'il Abdullaahi, Dr. Muhammad Hassan, Obbo Jawaar Muhammad, Abdurrashiid Abdurrahmaan yookaan Abbaa Urji, Badrii Saphaloo, Pirezidaantii Osfaanaa Addee Maagii Ahmad Nuure, Dubree Faaxumaa Badhaasoo, Maastar Hassan Muhammad Ayimoo fi Jamaal Aliifaan irratti ni argamu. Artistoonni Oromoo sagantaa kanarraa qoodanii fudhatuu jaamee eegama. Elamoo Alii fi Nugusuu Taamiraat dabalatee artistoonni biroo hedduun saganticha irratti isin bashannansiisuudhaaf qophii xumuranii jiru. Shaggooyyee naayit waliin dabarsinaa nurraa hin hafinaa isiniin jiru. Sosso'iinsi afaanii fi aadaa Oromoo kan bitooteessa 8 bara 1962 Hawwisoo Urjii Bakkalchaatiin magaalaa Dirre Dhawaa keessatti dhawwaaquu jalqabe. Umrii isaatiin yeroo gabaabduu keessatti hawaasa naannoo baha Oromiyaa keessatti jijjiirama dinqisiisaa kan fidedha. Marree waldaan afran qalloo idil addunyaa gochaa eebbifamaa kana waggaa 60ffaa isaa adoolessa 21 bara 2022 magaalaa Minneapolis-tti guyyaa qophii barnoota seenaa soosoo kanaati. Galgala immoo kan bashannanaatiin kabajuudhaaf itti deemaa jiran kana kottaan waliin kabajaa isiniin jiru. Waldaa afran qalloo idil addunyaa horaa bulaa deebana. Silemo malkolole ndo katachala mai batulle silemo malaniye amator palamai kale tintai toko lalu koi mam toko meru koi mam toko dite tindu pala sukma patiye kolil kapuko amati marani lalle tamarsi sani mele tamarsi sani oya jalatani la sukma patiye tamarsi sani